Ingkaratu, undu akasajira, gosangala tuargatu, gadana radavarse, duana radavarse, chavake chana vase, gadana chavake gadana nagorate, angala kusai sefitu, gadani sunni barani safatu, lenki yudaya unsatu, gadana kentesa saratu, kawajabe unsatu, anwar paisulle bade shimbaya. Mas bae hasa udafi nanggaw sa ating nanggawan na te itikatala isa kalgawa me gamo tumuwa me guya to panungga Kristo galan ni mo ini paisada ini dantada ini syadaida ini samkan dama garat sa aboma lagat sa baboma Satani sa faya, rakatani sa ni kama, magaya susundalan ni Kunsun Teso sa Ani pech wada kanan gai usate to berarti berusuf tu lagi mana yang ada lagi ini senutu mudanda itu sabai ulfata dah lahan najala de mana yang lama jirani ruku bagagam tu nanja gula tak kena pada gula tu kena ketika pada satu waktu ni anu nang bercanda kami di pada bunjuru anu lagi di pada dua kanat Penggerai melatan gak pasang desa jira, anu gak kau gaya gana nilai jiru, wai bicara tanah wai gak dami cacing tufu. Esi gak kan batu injani, namba ajeti, namba nanjeti. Udah kau tiap pun bayu macam kita gak naba jai, ane naba interta, anu ni gak ada, dupat temo isobu, ane naba yu tu gak ada macam mana gak tahu tu, gamba itu gak asiti kaya, wai siapa gak kaya. Na faita nyere matu sita ya nino boleh tu jadi kanan jam tu tu sih matu sita shina cita cita shina ada koti purun mo boleh cukup tu sakase tenala ru kupsate mana ya lah ada merkan jera me koti jalan ya bosan kara tapi setan ni kamar sabut dalam kurang gambar ada sabu bagai cagal cai bagai famte tu perasaan ini ada lagi bagai cajira ini kalkasi gane samudram bagaku isan lagi ni situ mah isan ada musuh baca sudah dah bakul siar kesana tidak kialah itu agak ganda dan ini kuda ini sasra agak dasa erga dan kisah dubai kalau tu sudah terlupa galan ni garan ulfun teso sarati yesus sifatau ini karena satan sebar sana Wali tua kisun wali yang mendagara satian buddha bukan sabar hai maka yang luar gara-gara nulen nabi tambayan untuk rewante namanya kasamala lain berada ruani namu dekka sunto maka sendana pakat cinse manjere Terkait sistem itu bilbilani berazari ori ubani nakasa ini terkait pariman menandiani garamanan dewe yarosana tipena api glukos mana simal menandiani berkata betul penakan nanturan iyo
achuma booda na dhiisee waaqaan sanatti hin jennu itti jedhee baranaa jechuudha naannoo ji'a lamaan dura akkas guyyaa isaanii yaadachuu baadhu qeerra akkas osoo hin jiru ammas yeroo lammaffaadhaaf afaan wallaalee gargaaruma sana gara hospitaala Bishooftuu deemnee maal akka ta'u ilaalamuuf jedhee hospitaala seennee biraazarii waliin ture. Yeroo kana dooktarii sun ilaalee gosa qorannoo lama ilaalamuu qaba. CT scan fi MRI kan jedhamu ilaalamuu qaba. Maaliif kanaan dura kufee yeroo ture sana mataan isaa keessatti waa ta'uu danda'a. Akkasumas dhiigni wayii intalli ta'uu danda'a waan ta'eef qorannoon kun isa ilaalamuu qaba. CT scan fi MRI kan jedhamu ilaalamuu qabdanaan jedhanii Finfinnee Tiriifeenii na barreesse. Finfinnee iddoo inni itti nu barreesse kana gaafa ka'edha. Maashinichi kun hin jiru. CT scan kan jedhamu nu qabnu maashiniin ala jira waan ta'eef deebiitoo yeroo maashiniin dhufeetti ilaalamuu. Filannoo biraa kan qabaattu yoo ta'e immoo gara biraatti ilaalamuu naan jedhani. Gara biraa kan hin jiru. Kanaan dura waan nama mudate hin beeku. Kanaan dura osoo namni fideeti meebii shakkuu danda'a. Akkas immoo bakka bartamaa ta'uu danda'a. Baay'ee gaafa natti uume akkamitti narratti akkas ta'a jedheen dhiphachaa ture. Waaqayyoon waan tanaa jedhu na keessaa ta'ee waraqaa mana yaalatti nu kenna fi qoricha qabadhee guyyaa sana isinis hin jirtanii Paaster Harisan Faas hin ture. Yeroo jalqabaatiif kana guyyaa sana kanan dhufe maaziriin dhugaa ba'aa osoo jirtu guyyaa sana namni waaqayyoo maqaa isaanii hin beeku isaan tajaajilaa turanii barsee mul'ataa ture guyyaa sana isaan tunu fudhachaa ture. Maaziriin dhuga ba'umsa biraa ammas waa'ee biraa waa'ee yaaddaa jirtantu jira. Garuu dhuga ba'ii haaraadhaan waaqayyo fuula kana sirnaa banuun jedhe waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Yesuus guddaa maqaan isaa gochaan isaa akkasii jiru ta'ee waaqeffachuudhaaf iyyuu natti xiqqaata maqaan waaqayyo haaraadhaan. Waaqayyo turaaseenii mataa na oolche maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Guddaadha waaqayyo ni danda'a. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Yesuus gooftaa. Yesuus gooftaa. Oolchadha Yesuus. Ara Yesuus oolchadha. Sagantolee sagalee keessa naaf dhageessa Yesuus si oolchera naan jedhaas. Yesuus si oolchera. Haleluuyaa. Waaqayyo haa eebbifamu. Guyyaa sana akkasitti naaf fudhatanii abdiin godhatte bakka waaqayyo beekadha. Waaqayyo dhukkuba kooraan caalu jedhe. Numan caallis waaqayyo haa eebbifamu. Dhukkubni kamiyyuu waaqayyoon hin caalu. Ittiin gargaaruyyuu maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Danda'aadha waaqayyo. Waaqni isin waaqessitan waaqni lafa kanatti waamta danda'a. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Na oolche waaqayyo. Erga sanaa booda qoricha sanas fudhachaa tumana haga beellamuna. Beellamuun mana yaalatti ilaalame tokkootu haga ga'utti qoricha sanas fudhachaa tuman ture. Qoricha sana naannoo ji'a tokkootiif fudhadhee gaafa beellamaa magaalaa Adaamaatti dhaqe. Magaalaa Adaamaatti yeroo dhaqnu iskaanii kan jedhamu qorannoon isaa gara biraatiin dhiigaanis argamuu danda'a jedhanii CT iskaaniidhaaf kan ta'u dhiigaan ilaalanii gaafa kanaan CT iskaanii rakkoon CT iskaanii sun noormaalii kan jedhan maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo danda'a. Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. CT iskaanii noormaalii kan jedhanii MRI kan jedhamuuf ragaasaa kana qabadheen jira amma. MRI kanaaf gaafa kana ilaalamus maashinii isaa meebii dhaga'uu dandeessu ta'a guutummaa seenta qaama ta'e. Normaalii tuutaa wayii siif kennu isa uffattee maashina sana keessa nan seene naannoo daqiiqaa 45 akkas kan ta'u maashina sana keessa ture jechuudha. Isa dhumarraa kan ilaalchisan jiru. Mul'atanitti kan. Ini waaqayyo faata torban tokko booda deebi'ee kootu naan jedhani torban tokko booda yeroo dhaguutti maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Baay'een waaqayyo wajjin bakka
lola keessan ture waaqayyoo waan tokko na keessatti nuun si abdadheera jedhee maqaa waaqayyoo wajjin dorgommiin qabe ture maqaa waaqayyoo eebbifamu waaqayyoo nan salphisne maqaan isaa eebbifamu seexanatti dabarsee nan kennine maqaan isaa haa eebbifamu yesus guddaa haaleluyyaa gaafa rizaaltii kana naaf kennan rizaaltiin kee noormaalidha mataa kee keessa jiru nagaadha naan jedha maqaan waaqayyoo haa eebbifamu Garuutiin aan jedhan mataa keessatti famtu yoo jiru yeroo muraasaaf qoricha sammuu kee akkas yeroodhaaf kan ta'u furaadhu qoricha naan jedhan. Achi boodaan waaqayyo kana hundayyuu na oolchanii lammaffaa qoricha gosaatiyyuu yaadu jedhe maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Yesuus guddaa. Nan abdadde waaqayyo. Nan salphise. Haleluuyaa. Erga qorannoo kanaatiin naannoo ji'a tokko dabreera noormaalidha nagaa buudhaan maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Qoricha isaan naan jedheessa akayyoo akkasitti taane maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo nan abdadde na ceesisas. Haleluuyaa. Sufaan sana maqaan haa eebbifamu. Waaqayyo guddaa. Waaqayyo maatii keenya bira qabsiisee keessaa dhaqqaba. Lafa rakkinaatti waaqayyoon abdaddaa waaqayyo sin ceesisa. Haleluuyaa maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Saatiin marqaa deemeeti masii waliin galateeffachaa waliin irraan namoonni waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Haleluuyaa. Naa waaqayyo jechuun barbaadu dhumarratti waaqayyoon waaqeffamu. Waaqa guddaati. Waaqa dhibbee hin qabne. Tasumayyuu shakkii uumanaayu. Tasuma hin shakkinaa. Waaqayyo danda'a. Haala kam keessatti dhukkuba kam danda'u waaqayyo danda'a. Si ceesisa waaqayyo. Dhukkubni kee kan rakkatu kan dhiphatu yeroo muraasa haga guyyaa qabu. Gaafa guyyaa qabu garuu waaqayyo si dagachiisa. Haleluuyaa si dagachiisa. Dagaddeedhaan maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Haleluuyaa. Yesuus guddaa. Nama guutuudha nan goona bakka rizaaltii koo argeera waaqayyo na wajjin jira. Haala shakkii waaqayyo si wajjin jira. Dhugaa waaqayyo seeraan waan baay'ee qabuusee ture akkasittis dhugaan baay'een qophaa'aa ture. Qorumsi sistariin duratti dabarsite kan qoraa ture baay'eetti qophaa'e kan dhugaa baay'een ture. Garuu waaqayyoof kun itti beekaa galanni isaaf haa ta'u waan godheef qabas. Haleluuyaa. Ishee sin gargaare maatii keenya qorumsi sammuu kana keessa ture hunduma isaatiiyyuu nu ceesisee sa'aatii kana nu ga'e maqaan isaa guddaa eebbifamu. Waaqayyo jabaadha. Qixxeen qabu jabaadha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ishee galateeffataa fi waaqayyo ta'a. Wantoota samii keessa hin basa. Ani haati manaan koo torbee tajaajiltootatti illee turre waldaa araaraa turre. Waldaa kennee dhugaadha baay'ee naman jaalladhuuf kabaju. Yeroo baay'ee isinitti himaa ture. Amma ishiin haati konnaa dhugaa baatu iskiriinii raajiin otoo kadhatanii lafeen walitti deebi'eedhaan hin turre. Waaqayyo garuu asitti maal jedheeni wanti mana keessanitti adeemu jira inni ooltu jedheen. Mee ameen jedhaa. Amma haati dadhabduun kuni gaarii nayyallaa buusee achitti lafeen cinaachaa lama cabee fayyuun hin ulfaata. Waaqayyo garuu dursee dubbate. Dabalatiin raajii iskiriinii gaafa tuqanii waan isaan hin dubbanne tokko raajiin yeroo darbe sagantaa onlaayinii otoo kadhachaa jiranii raajiin masaraa harka tiiviitti otoo hin qabu tiivii keessa waan gubeedhan waan tuqeetan fayyeedhan mee harka keessa walitti buusa waaqa kanaaf galateeffadhaa. Inni kan biraa mee waa tokko beekaa. Fayyin nama waaqayyo manatti isinii ergee dhugaa baatan kuni waan salphaan se'ina. Ani haati manaan koo dheengadda hoo xinnoodha jenne guyyaa sadii dhugaa ba'umsa.